كستي إن شاء الله أقل وصانك ولا كيف البيت نبي سكتت يا هيك تقولي سكتان كنا وقولوا أبو أنا كم تفوتت تجدي أما جا واعي تقوم على جسه شيء يوسف إدريسين يا تا شيء يوسف إدريس خلاص جبتي عامل الناس متى جون السلام Syekh Yusuf Idris Juli bisa jurusan gabasan seperti itu Syekh Yusuf Idris Juli rakab itu bulan jauh beda kalau itu karena Syekh Yusuf Idris namanya saudara dia Makkah Kaisa warga syantama ol jiratani jirat Tuhan itu umat Islam itu jiratani hujjah jadinya namun haji aja kan waktu tahu macam apa Gabanan ngajul umat si maju bersisu hal haji itu akan tuh lagi gitu karena apa nama turani darah ulama itu butuh kan waspada nama pulaji misalnya butuh tibarakani alim buddha akasma nama darota dari seni bersisani ilmi sani Dr. Muhammad Idris Tukashe Syekh Yusuf Idris di Kanada bisa separlaman di Malaysia ini separlaman Kanada di akan itu anak kantiba magala Kodi itu anak kantiba magala Kodi di Kanada di Malaysia ini di satu gumace akan semua walde nama mereka akan tuh dibaca terkena wala wajh hunde seni hunde ko baamiti gaam tijole wali kufanne walganne umri tana makkar rakani riyaditi yero kudani wol kilometer kuma takka santam imanani bujitu teraka cara turun tidak arna gaam kuat kalian jadi itu ne ziarah biar tu ne kalian biar menurut kuani وتجي النية قدامة الانتياب ديركم هرمات كبجين kan itu adalah awalnya kalau unjil jauh dari sini madrasah kalau unjil jadi kita kagak sedih untuk sini ufi minda bertoka Ramadhan lalu kita makaran ilmu awalnya itu ufi ale acika untuk jualan Kanada Sweden dia terkena aja biasa dia garu jualan kia kambing jiru kia jadi madrasah mana berusaha kita untuk warga sedeti apa double dia beri aku selain kota Akasih. Isam Sufi sekretar berapa sih? Isi dia jual bersih Sufi nama Kanat. Madrasah. Wagat kedua. Bisa madrasah sendiri. Uftuman nanti asli. Ala madrasah sendiri bukan? Uftuman nanti. Karena antara nama Kanat kisah apa? Nama Buddha kenal kisah kamu, Aulia kisah. Agak berubah. Awas Aulia kamu. Mana lebih syekh kamu mana? Syekh saya tanahnya. Aulia kenya. Makkah jiratani, Kaabah jirat, Wagah tamam jiratani. Nama Ulfat ada. Nama aku ini cirosen mereka mana nasihatnya Makkah berat uga Makkah sampai tadi ufani nama kanan itu terkama walta namde isu kaisa wanita apa tu kaisa karena apa itu walta bermutam gargarsa karena biar kaisa ti mejo te jabari de mujurkana undesa abani isa kana undesa
abbaa ilma isaanii marsanii hundeessanii biyya galchanii ilmi isaa Kanaadaa irraa dhufee ala dhalatee sheekotii ta'e diree dhawaatti sheekotii Oromoo guddoo madrasaa barsiiftu lamaa guddoo ilma isaa leenjise. Waggaa 20 dura kalee deemtee sheekotii da'waa gootu ta majlisa qaraasitu guddoo biyya teenyaa hunda ilma isaaniitu waggaa waggaan dhufee leenjisaa abbaan gadaanii beekani. Ilma isaanii ilma sontaane ilma keessatti sheekotii biyya teenyaa leenjise. Baga gammadde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa waan hunda dura obboleessa kiyya Sheekh Masiraat Abdurrahmaan Rabbi Alalmuuf hedduu waa bakkaan ani gahee hunda haasawayya Rabbi Alalmuuf duuba dandeettiitti illee bakka hunda gahee sababaati qokkanaa godhu malee hundinuu akka rabbii jirti isaaf hunda Rabbi Alalmuuf. Obboleeyyan keenya waan haasawaa irraa waan gammachuu irraa kan tana gammachuu irraa na dhageemtu takkaan illee dabalee akkaan waanii har'aan sana dhaladheeti jecha. Allahu Akbar. Duuba alhamdulillah kan hundaa'u shukrii galanni guddaan rabbi keenya gahu eegasii obboleeyyan keenya hawaan kanatti sababaa ta'ee duuba waan kanaaf agartee malee waliin nu qabee arra qofan taane namni kuni namni jinaa taa'u kuni hojiin isaa hojii guddoodha. Akkuma agartee malee kan beektanii san beeknillee hawaasa isaa jinaa dhaabbachuutti rakkoodhaa fi waan jiraa hunda keessatti waan kana sababaa ta'uufillee humbanaa godhubatti sababaa ta'uufillee nama yeroo beekanyaan taate wanni beektuu keessaan kun jechaa agartee rabbi jennaa isaa nuu isaa fi warra waan ilaanqaa qaantanaatti waan kanarraa furan baafati iddeen irra dabartu hundinuu gufuutti hin ta'in gufuutti dhuftu hunda gartee malee obsaa fi sabridhaan bira dabranii bakka tana gahan rabbi umrii isaan dheereessee firii anaan tana garte tana kanarra guddoo dhala nu agarsiisu. waan hedduu nu hafuufeessa warri alaa ifaajee namni tokko qarshii Itoophiyaa 200 baasee jechuun mataan isaa hirriibatti dhabee jira jechuun qarshii caalaa inni biyya alaa kan South Africa, Asia irraa, Awurooppaa irraa namni keenya rafaa jiru nuutu firra mugaa jira jechuun silaa nuutu yaada xiinxalaa baasee uummata kana hirmaachisuu qaba nuutu waliin dhufuuf cimoo qabaa. Kun ammallee gumii keenya waan baay'ee irraa barsiisaa jeetiin abdii qaba. Booda irrattillee dhuma irrattillee akka gumiitti hafnee maal akka nu barbaachisu wantoota qumbii irratti kora qumbii irra dhaammanne keessaa maal lafaa kaafne maal hin kaasiniin isii fuula keenya dura arraa fi borurra jirtu jiddugala dhufnee fakkeenyaaf lafti keenya lafee keenyaa ijaarreef haa ta'u nuti warra lafa qabu gallakkisee taa'ee keessa fakkeenyaaf humbanna nuti jennu qarreenchi koo jira gama arra lafti sun tee nyaataaf takkaan jedhu garuu bakkummaan anni itti awwaalamee onnummaan qumbiitu araddaa jaarkaan qabu warri cinaaqsaffaan garuu araddaa isaanii deeffatee mootummaan aanaa godheechi baasee jira keenya immoo nu harkatti haa deemuun qaama mootummaatii wajji dippiloomaasii uumnee waliigaltee uumnee itti himuu qabnaa isii jettu san keessa jira jiilli abbaa gadaatiin durfamu hanga mootummaa naannoo irraa kaasee federaalatti dhaquu qabaa jennee jira. Isilleen fuula keenya dura jirti itti as geessee jirti uummanni guutuun dhufee mootummaa gaafachuu hin danda'u nuti tokko gumii kanatti uummataaf bakka bu'ee deema karreefuu isin jaarmaa hawaasaa jettan mataan bishaan mataa tuqe miila namtatu jette Oromoon gaafa matootiin kun jabaallee hojii keessa seenne miidiyaa tokko irratti ol beeti labsaa abbaan gadaa yaada kennaa koreen gumii kun wal duubaan kennaa hirmaannaa qarshiitiifis qarshii miliyoona 2 miliyoona 3 tan abbaan dhuunfaa tokko tuusachoo nuti akka waaldaa aksiyoon hubbannaa kennetti sochoonu xiqqaadha hin ta'u jechuudha qarshii guddaa nu fakkaatu miseensa guddaa nu fakkaatu
Waldeenii wirtuu duudaati waan ta'eef diinagdee kanatti uummata keenya makuu qabna. Alaa fi keessaa walitti dachaasuu qabna. Keenyaaf seennee uummata seensisuu qabna. Kanaaf waan guddaan nu hafata. Hedduu warri as keessaa akkuma gaafa duraa ijaaruuf Adaamaarraa kaatanii Awwadaa irraa Dirree Dhawaarraa Harargee lixaa fi Baarraa gaara mul'ataa dhuftanii qooda baattan arrallee qooda dachaa baattanii jirtanii yeroo itti aanu ilillii hoteelittis ta'u magaalaa Finfinneettis ta'u kan kana caaluun qophii kana caaluun akka walitti dachaanu abdiin qabaa. Gaafa gumii keenya filannu jara boodee eegalleeti jara dura tumurre warra duraan tajaajilu wajjin dhiibbaan addaa jiru abbaa tukkeen jira gaafasi sabbaa bakkuuti arraas abbaa bakkuuti arraas taraa kanarraa abalurraa haa ta'u yookaan torban niyyaa keessa abaluu haa ta'u biduu haa ta'u macca haa ta'u dambii haa ta'u hajeen jiru takka irra walii galleeti jechuu barbaadeen hanqina qabnu walii wajji qabna malee qoodaan nu biratti hin jirtu abdii kasii qabaadhaadha abdiin kutinaa ta'ettuun dhaabuu barbaada. Kanaaf cimina caalaa hanqina keenya yoo xiyyeeffannu hilaan wanni hidhefaan jira fakkeenyaaf waan qarshii waliin baasne binnu wanni nuuf hafu dila maal yoo jenne eenyu gadi abbaan falmachuu sirriidha. Akka mootummaatti waan godhamuu qaba mootummaa gaafannee yoo dandamne wanni keenya isin goosifnu kan uummata gabbaafu ni jira. Fakkeenyaaf wanni abbootii gadaa biraatti godhamte abbaa gadaa keenyaaf nuuf haa godhamu wanni gumii biraatti godhame gumii keenyaaf nuuf haa godhamu. Fakkeenyaaf konkolaataa mootummaa kenne warra abbaa gadaa qallootiifis gumii warra murawwaataniituutiifis keenya nuuf hafu. Isin waan walii hojii deemee koreedhaan takkaa deemee hin gaafanne waan ta'eef ni gaafatu. Deebisaa sanirra dhaabbannee uummata ittiin gabbaanaa jechuudha. Bituus taatu fudhachuus taatu akkasiin nu qabattanii manni jirullee wal duraa duubaan wanni isaanii godhame nuufis godhamaa jira. Abbaan gadaa keenyallee akkuma jara kaanii Finfinneerraa kennameefii jira. Isaan hundaaf godhamu fakkaataa kenname kan qabnu jabeeffannee tan hin qabne itti gaafannaa nuti jabaachuu qabna. Abdiin kutinaa wajji jiraa jechuu barbaadee jechuudha. Sagantaa lamatti aanu sagantaa badhaasaati. Sagantaa badhaasaa abbootii gadaatiif namoonni isaanii qopheesse. Kanaaf sagantaa kana keessummoota irraa nuuf kennu fayyadamna. Abbaan keenya Ahmad Alishoo akkasitti nu argaman hamileen asitti keessummadhaaf. Sagantaa badhaasaa jaarsu Abbaa Bokkuu Muhammad Tukkee sagantaa badhaasaa waan galuuf akkasitti argamu akkasumas ጃምና ቆይ በስለኝ የለም በእናትህ የኬብሉ ነው እንት
Andi सबसे Abbaa hawaasaa Maamad Abdusalaamis as dhuftanii jechuudha. Abbaa roobaa Waaqayyoo gara abbaa hojii saree kennu bisiise saree kennu. Zamanaan tokkodha. Wantoota albuuti nama. Menuba anak babile rai gara-gara abba bokuti Muhammad Abdusalam anak umbi rai abba awas mana berentodi kantianu Muhammad Hasinoti itiana abba gada mana berentodi khalitianu khalid umat ibroti abba dinagde mana berentodi setianu Ahmad Dua itiana abba gada mana berentodi Abba Gada Musa Ibsa umbanna bareetoti Abba Muhammad Tukke Abba Bukku umbanna bareetoti Sheikh Ibrahim Muhammad Dima Abba Hira umbanna bareetoti Roba Nandacho Abba Gargara Abba Hira umbanna bareetoti Mahmud Sheikh Yusuf Abba Tula umbanna bareetoti Shafi Adam Isa Shafi Adam Hassan Gargara Abba Cafe umbanna bareetoti angga aku yang wani perufin Kadir Yusuf Abba Folle umbanna bareetoti Darantu Bona Hada Sike umbanna bareetoti gumin kenya khasiti argamu kasi Anis kaisin jiddutti argamu Muaz Abdullah Yusuf Abba Cafe umbanna bareeto yookaan barreessaa umbanna bareetoti Bumi kenya berberudak sila tokko sani yaada rafuna sanis deemtee jirti isaan illee ni baay'atanii namni hedduu yaada qaba kan dubbachuu kan bulee jira namu ifamu wala wal barnoota gaarii isin baata hojjechuu barbaada. Amine amine. Lafti Oromoo onni hubannaa qabsoo fi qabsaa'ota Oromoo damoo ta'ee baroota hedduu tajaajilaa ture gara bu'uuraalee misoomaatti hanqinoota hedduutu mul'ata. Kanneen keessaa uummataalee fayyaa, manneen
manneen hospitaalaa manneen barnootaa korreentii yookiin ibsaa elektirikaa fa'aa amma tokko. Wanti kun bulchiinsa godina Harargee lafa fagaachuun isaatiis atteessina barbaachisu akka arganne godhuu keessatti rakkoo cimaa ta'ee jira. Rakkoowwan kanneen fi kan birootiis furachuuf walkeeffachuuf wal gahuun jaaramuun wal dusgachuun barbaachisaa ta'ee jira. Abbaan ijatti firiisu mata jabaaf maasii Oromoo hawaasni keenya beekumsa diinagdee kanaaf jaaramnee keessaa ala caasaa walitti butuufinee dantaa hawaasa kanaa tiksuun dirqama. Maayii irratti hawaasni Oromoo barti ijaaraa keessaa waldaa uumannaa bareeddoo akkuma waldaroota Maccaa fi Tuulamaa Sibboof Mandoo Horaaf Garaan afaan qaboo fi kanneen birootis akka deeggarsa kennisaa fi kunuunsa waldaa uumannaa bareeddoo booda kabajaan isin gaafata. Kan biraa majorattis qeerroon uumannaa sababa jaarmiyaa kanaa taatan dhiibbaa gurguddoo isin keessaa falaantiin gadi jaarmiyni kun haareewwee guyyaa kanaa hayyoonni keenya horatan godhatu sababa taatan galmi keessatti guddaa galatoomaa jira. Waliigalatti ooggansi Istiaana Dorgomaa Sheekh Ahmed Siraa jalatti horeen isaa sagantaa sana bareechisanii akkatti faayisanii miidheessitanii hawaasa keenya kana mul'iftan ulfaadhaa. Ulfaadhaa baratataa ulaa horaa turtii gaarii isiniif nuuf haa ta'uu hundaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badisa udah Bumi berdente karena udah saya kata rasi Agus bumi berdente wari mantannya ini ya roba baris war mantannya roba tetecu آمين لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين اللهم اجعل لنا بين سيد الدنيا والآخرة آمين اللهم بين قلوبنا آمين اللهم الف بين قلوبنا آمين اللهم الف بين قلوبنا آمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا آمين اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا يا رب العالمين آمين لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ذلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين 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 وصلى الله على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء شيخ كينيا ربي نوحي دعاء شيخ كينيا ربي نوحي دعاء شيخ كينيا ربي نوحي شيخ يقول نقول تنقل آخان أمو الله صدركان ساكر ودنام فرطة صدركان أولفا صدركان ربي نوحي ستهاترسي ربي نوحي ستهاترسي مجاب الدعوة شيخ كينيا بين دعاء ربي نوحي ربي نوحي ربي نوحي warra gadaan keenya beeku rabbiin haa godhu warra mootummaan keenya beeku rabbiin haa godhu warra keessa dalagatuu beeku rabbiin haa godhu warra keessa fayyadamuu beeku rabbiin haa godhu
nama odoo huccuu firraa qabuu huccuun tun tiyyaan itti juu rabbi nu godhi nama ana malee nyaatu anumaan nyaata ati nyaattu anumaan dhugaa ati dhuydu anumaan dubbata ati dubbattu anumaan uffata ati uffattu warra rabbi nu haa qabu oromoo irraa rabbi haa qabu anumaan gadaa mirga anumaan qabu malee ati hin qabdu warra jiru Itoophiyaa haa waliin qabnu jira akkasiiti rabbi nu haa qabu mirga oromoo kan harkanne kana خدم ربنا هبو خدم ربنا هبو شراه يا خنا خدم ربنا هبو وثم تنجل ربنا هاتيس ربنا هادغا انفاني سينكو بانكب تري سينيفينما موتما خنا موتما غدا ابي احمدين بلسومي ربنا هاترسي امين ربنا هاترسي من كراري سابدا جريدنا جسما بربادمه براتو كوتو بربادمه اجيچا منت لينا ربي جانا باسه دبتو دبه صلاة الجماعة مسجد ركوع به أبي أحمد البانا مسجد الدبي ربنا واتوسيس ربنا واتوسيس الله أكبر ورّا قدا أنا خيسا فيا ربنا هقول قدا كونكينيا ورّا به ربنا هقول موت ماتينيا ورّا كأمان ربنا هقول ربنا هافون منا على خيسا ربي ولي هقول برا ساني تكو هقول قلبي ساني تكو هقول الرب ساني تكو هقول ربي ولي نهقول وجل ورّا ربنا هقول دينك دي ربنا هقول دينك دي ربنا هقول مسامو ربي علام شيء مسامو ربي علام شيء أدوي ربي هذا مسيح أدوي ربي هذا مسيح أدوي أورمو ربي هذا مسيح أدوي أورمو ربي هذا مسيح برا ده كنج ربي نهقول ورجعي تنجي ورجعي سينا ربي نهقول خني رادم بدو ربي نهقول خوري على الرهاس وربي نهقول كل هذا كوف تيسر بيوت الدنيا رئيس وطن الدنيا يصير تدي تقول وتاني أركوف تيسني ربي ونهاوف ورجعي توتنا راد ربي نهقول تولد تني ربي نهقول ربي نهادا قاسو فياتها غلطوما الفاتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مي ورث التبير كا ورث ما مكان كيس يام من يسكن بثلا بركة الله Aman rawada timna bakayam netim niawan netem niawan ini iya waktu itu umur tidak jadi siame toko-toko nggak niawan وانا مدى بخنا أولو في تنمي أولو في غانف وهذا سيمتن مكارب بيتي وهذا نسينا يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر kabajamtoota hawaasa keenya akka iyyeeqoon nagaan nu galaa baga gammaddan guyyaa kana koree nama diidama riipoortii filachuudhaan ifatti biyya irratti hawaasa keenya achi gallee achirraa isin geessina dhaamanneeti. Galatooma ulfaataa waliyyaba. Mam. Kamu regalam kita kamu tahu. Yol bulan Dekho shower de do. Shower masih dulu.